kunnoonni agartan jeetin yaada kuni dawaa namaan gaggabsan sani ni beeytanii bahaa kanamatti gaggabsan sani kun bishaan quraanaati kana hunda fudhatte eessa deemuuf deemtaa jechuun keessan hin oolu bakkiniin itti deemu akkuma beeytan gaa mana Yuusufitti hin deemaa jechuudha. Yuusuf biratti hin deemaa Yuusuf biraan dhaqee lubbuu isaa baraaruuf deemaa jechuudha. Ani immoo Yuusuf jibbeetii miti Yuusuf dantaa isaatii jeetii miti kaniin kana hunda dila kana hunda cal jeefi yookiin faayoo ajjeesu yookiin faayoo na ajjeesun yookiin anaatu waa lama murteeffatee waa lama tarshatee deemu jira jechuudha. Waa lameen keessaa takkan dhabu inshaallah wanni lameen naafi faayoo keessa nama tokkotu addunyaa tanarra jiraata. Saniifuu hangaan achi dhaqutti du'aayi naaf godhaadhaa daawwattoota kiyyaa kunoo deemeetiin jira jechuudha inshaallah. du'aayi naaf godhaadhaan isin jaa waa hundaafuu du'aayi teessanii na bira jiraadha. Ni beektaa? Yookiin ammoo Yuusuf biraa fuutee jechuun gaara kan keessaa Yuusuf galchitee yookiin ammoo Yuusuf biraa fiduu qabda. Ani Yuusuf galcheetumaan deemee isuma dhukkubsachuu jiru sanarra naanii kaa'ee garteemi isii qaba. Yuusuf irra naanii kaa'ee isii qabda? Isa fuudheetiin mana galchee anaaf ni jiranii ijoolleen isaa hojii daleetu ni jirti Suleyman Himaggee aywa isaanis ni jiranii isaan fudhadhe isaanii wajji deema. Yalla inshallah akkasitti daawwattu keenya dirqama nutti taate waan dirqama nutti jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jira jirtu isiniin jechaa kabajamtoota daawwattoota kiyya salaamtaan jedhamu onneerraa kaate bakka jirtan maratti isin haadha qabduun isiniin jaa eegaa kabajamtoota daawwattoota kiyya akkuma agartanii liinaan eessatti deemuudhaaf lixmaa hidhattee jechuun keessan hin oolu. Amma dura hidhadhu jechuu jirtanii kunoo arraan tana badiifiin deemaa jechuudha. Saniifin hidhadhe kunnoonni agartan jeetin yaada kuni dawaa namaan gaggabsan sani ni beeytanii bahaa kanamatti gaggabsan sani kun bishaan quraanaati kana hunda fudhatte eessa deemuuf deemtaa jechuun keessan hin oolu bakkiniin itti deemu akkuma beeytan gaa mana Yuusufitti hin deemaa jechuudha. Yuusuf biratti hin deemaa Yuusuf biraan dhaqee lubbuu isaa baraaruuf deemaa jechuudha. Ani immoo Yuusuf jibbeetii miti Yuusuf dantaa isaatii jeetii miti kaniin kana hunda dila kana hunda cal jeefi sababa isarraa ka'e sababa khiyyarraa ka'eef miidhamu jira inni sababni nin hafeef ni agartan jeetiin yaada Abdallaa dhukkubu jira miilaa dhukkubaa hidhamee kanuma kana jalaan deemu jira. Amma kun akkuma agartanitti alhamdulillahi rabbil alamin Abdallaa baaseetiin jiraachuu mustashfaadhaa mana galee jira. Ammaan tana deemee jechuudha. Akkasitti jechuudha kabajamtoota daawwattoota kiyya Abdallaan ammaan tana jechuu aareeti hin deemtu guyyaa jee guyyaa na dhoorkee amma halkan kana hin deemaa jee anillee yoon halkan kana deeme namni na argu hin jiru jechuudha. Akkasitti jechuudha Mubaarak isa bira dhiisee deemuuf deemaa jechuu inni hoosha keessa taa'u jira. Garuu kun siirii osoo hin taane siirii miti siiriidhaas miti jechuudha. Kuni bakaafa ka ittiin gizee namatti afuufan nama gaggabsuudha. Kun bishaan quraanaatii jechuudha namni hin beekne hin jiru. Sanumaafuu kun bakaafa siirii miti akka siiriidhaan jenne daawwattoota kiyya. Ani amma deemee jechuudha Yuusuf bira dhaqee haga ammaan tanaa maaliif ittiin dhaqinii yoo jettan gaa isiniitu beekaa wanni nin ittiin dhaqiniif hin dhufinii si barbaadu jirti sababa keetiif akkana na godhu jirti yoo liinaan dhufte ati gadiin si lakkisaa hin deeminii hin dhufinii karaa kiyya balbalatii hin beeynii naan jechu jira. Saniifuu kun akkuma agartanii annaanii furdheetiin deemaa jechuudha miidhamuus amma isumaa hojii haa miidhamu naanii furdheetiin deemaa jechuudha. Bakaafa kiyyallee dhooyfadheetiin gaa akkuma agartanii baaltoo kun keessatti hin mul'atu jechuudha. Akkana godheetiin deemadhaa jechuudha akkuma nama baaltoon deemu jiruuti. Bishaanis namni bishaan quraanaati jee shakku hin jiru ni dhugaa waan hin deemuuf namni shakku hin jiru jechuudha. Ani lixmaa hidhachuun beeku wanni hin hidhanneef hafuuraan na cicitaa daawwattoota keessaniifin hin hidhannee dilee isin hidhadhu banaan deeminii namni haana laallatuufi akkana deemtaa jettanii na harrabsitan hunda haana laallataniifi miti ammaan tanaaf hafuurri na citee jechuudha. Hin beeku takkaa hidhadheen beeku saniifuu amma deemeetiin Abdallaa bira dhaqee waan inni naan jedhu dhaalee deemaa jechuudha. Yoo inni gaa Mubaarak haa taa'u naanillee fidii akka tasaa naan jee annaanii ittiin kannu jechuudha. Fudhadheetiin deemaanii balummaan fete san haa buutu malee annaanii niin deemadhaani waqtii tun ammaan tana makriiba bira dabarree ishaayii fi makriiba jidduudha ishaayii azaanuu deemna. Saniifuu nafaana turaa daawwattoota kiyyaa inshaallah har'a Yuusuf bira niin dhaqaa hin gargaaraa jechuudha. Du'aayi naaf godha. Saniifuu jechuudha kabajamtoota daawwattoota kiyya Abdallaan as jala taa'u jira jechuudha inni nuti deemsa oo Asi deemu deemu? hootumee niin deemaa baga rabbisi fideewe miilli sii deddeeme Xiqqoo deemee alhamdulillahi rabbil alamin gadi hin beekne inni alaatti halkanu. halkanoo itti abalama makriibaa bishaayii jechuudha niin deema
ati deemtee fakkeenyaaf ni namaa arguu dandeessa jee namni dhiiraa si bira hin jiru eenyu si bira deemtee eenyu na jala deemamee atiin kun kamiilli dhukkubu kana namni biraa jiraatee na jala deemu eenyu na jala deemu namni mana kana keessa jiru sheekha qofa eenyu na jala deemamee qol amma nama ilaalattee fakkeenyaaf mee maal dheeyitee maaliin gargaaru deemta jechuu maal biraan gargaaru bakka kana kannee fi bishaan kana dhaqee yoon dandeeffaa yoo san wajjin qaba akkam akkasiga isii qabuu sintiin deebar ni qabda bishaan quraana kunnoo bishaan quraana ayyee bakkaafninis kunnoo ammoo huccuu lixima hidhattee bilina tanis iyyuu lixima akka sirraan fuun lixima akka firraan banne hin banne hunnoo bakkaafninis nin beeka kan akka namni sin qabneef bar namni nan qabu dhage akka namni nan qabneef akkasitti dhage akka nan qabneef bakkaafallee fudhadhee bishaan quraanaallee fudhadhee deemu jiran amma daa'ima tana eessatti hin baatee deemtee yaa naani ni deemaa daa'ima naa okkolaa siraa fuudhaatti akkamitti qabda abdallaan illee kanas jira dhage amma deemu deemtaa miina yaa kaayisii bara maliin akka amma fiidiyoo irratti agarratti fottooyitee dhiiga isaa lafatti arrabaa jirtiime saniifuu ati fide amma daa'ima firraa fide ilmoo tana akkamitti qabde qaba mana sheekaa kana dhalaan hin jirtu akkamitti qabde daa'ima aadi rakkoon bulee sana qabde sheekaa yoo dhalaan jiraatte Lina bari Yusuf gargaarii hafi taa'e isin jennee bara isa bira dhaquu deemtaa isa bira dhaabbatu deemtaa amma waan gootu daa'ima dugdatti hidhatee deeman hanga ati deebitu okkolaa akkamatti aadi rakkoon qabu saniifuu daa'iman akka ni deemu mubaarak mana jiramoo jira mana jireenya haasi bira taa'uun irraa dhiqee uffata irraa gayyaree fi fiti ilmoo daa'ima natti kan ilmoo daa'ima okkatti ni dhadhaan maaliif yoo si qabde rakkoo sirrii gadi ilmoo tanaa waliin ilmoo wajjin hin qabdu ayyee niin deemaan ilmoo if miidhagee kana olii gad ooftamoo ilmoo olii gad ooftamoo Lina rakkoon qabu dhaggeessitti hima alluutti harkootii yaa rakkoon qabdu ulee fudhadhee bara ulee naa kana nimi mana sii kannane uluma tanaa dhaabbadhaa sinjee daa'ima tanaan fuutee daa'ima tana qabbana tana keessaan fuutee hin deemine ilmoo tana yoo qabamtee rakkoon sirra geessi hin talchisuu illee firsan yoo si qabde yookiin feesal yoo si qaban feesalfaa yoo si qaban jechuudha rakkoo birooti ilmoo tana daa'ima tana eessa kaa'an hojii gusan sirraa fuudhanii waliin tuman isiif ilmoo tana waan namni jiru nama dhagee haati ilmoo daa'ima akkanatti deemtaa akkamitti qabdu qoyayee sittiin kanna Ohuma akkamatti dhokatti dhadhaa jira kun sittiin kanna gaamaaltu naange akkatti qabdu si beeka amma dhagee waan ilmoo sittiin kanna jechuun yaa dhugaan seenuu baleessa namni si kanna ilmoo sirraa ilmoo wajjin wanta kana namni godhus hin jiru naaf ilmoon tijan rabbi kan irratti tokkolamne bishaan quraanaa dhugee isiillee obaasee deemadhaan akkasitti namni wanta akka nu godhu daa'ima natti kan itoomi laa sittiin kanna hajii akka gootu ilma uummata fuula daadhii keeti bishaan quraanaa naalina deemuu feetaami bakka kallee akka namni yoo si harkis hin qabnetti bakka kallee faffacaasee uummata faffacaasee jira kaanillee gisee karaa irraa dhiqee osoo nan garuu irraa dhiqeetiin jira maal bishaan quraanaa osoo nan garuu fuulatti facaase wai fuula facaase ni gaa bishaan quraanaa maalitti nasitti irreesse irraa dhiitee isii irraa hin dhiqeeni barkuun guutuudhaan mana ishee irraa fuudhee sinaa manutti godhi fitti ammallee atillee mataa irratti illee akka liif godheen hin jira abdallaa maaliif dhiguma kana na shakkitaa bishaan kana yoo si qaban lafa buusuu lafaaf hin quudhu bishaan kana akkasitti fuula irraa massee kalaas namni yoo si qaballee ilmoo sana siraa fuudhuu danda'ani atillee miidhaa si geessuu danda'a akkasitti daawwattoota keenya kunoo liinaan daa'ima fudhadhee dirqama deemu malee jettee andilaree fo'aala kana taayatiin dhorku jira jechuudha ammallee gibbii keessatti natti gabbaate jechuudha akkuma harkitanii maaliif yoo jettanii Yusuf cinaa dirqama deemee bishaan quraanaatii fi akkuma isin jette kun akka isaa qabdi haanillee akka isaa qabdi jechuudha saniifuu dirqama deemuu qabanaan jette wayini godhu jettu maaliif yoo jettanii dhorkullee hin danda'u jechuudha akkuma lubbuu tiyyaa akkuma fiirra dhaabeetiin jechuudha yoo silaa mubaarak na jalaa qabamee mubaarak yaattuun uummanni sun yoo fuudhan jechuudha Mubarak hin baasin taa'e jechuun naan taate Yusuf ammoo akkana Mubarak laalutti Yusuf laala saniifuu dirqama taate jechuudha haa deemtu daa'imallee fudhattee haa deemtu rakkoon qofa hayyameetiif hin jira daa'ima sittiin dhiisuu haasila isin daa'ima sittiin kan waan jedhe daawwattoo kan saniifuu ani dirqama jechuudha dirqama nattee maaliif yoo ittiin dirqama ta'e jechuudha dheettee obboleettii liinaa san obboleettii teessan dirqama wajjin qabdee Yusuf wajjin jechuudha dirqama qabdee bishaan quraanaa kan itti facaaftee yookiin bakka kan yemmuu garagartee itti facaaftee dirqama qabdee asitti deebisuu qabda. Sun barni beektaa. Yookiin ammoo Yusuf biraa fuutee jechuudha gaara san keessaa Yusuf galchitee yookiin ammoo Yusuf biraa fiduu qabda. Ani Yusuf galcheetumaan deemee isuma dhukkubsachuu jiru sanarra naanii kaayee galteemi isii qaba. Yusuf irra naanii kaayee isii qabda. Isa fuudheetii mana galchee anaaf ni jiranii ijoolleen isaa hojii dalayduu ni jirti Suleeman Maggeeffaa. Ayiwa isaanis ni jiranii isaan furadhee isaanii wajji deeme. Yalla inshallah akkasitti daawwattoota keenya dirqama nutti taate waan dirqama nutti jechuudha obboleettii isiiti yoo walajjeetan illee obboleettii yaamtoon obboleettii yenaan gumaan qabu keessaa futeetiin bakkaan isii harkatti ganaa yoo si ajjeeftallee atis gumaan qabdu yoo si ajjeeftallee isiin gumaan qabdu jechuudha lamaan keessaa takka filadhu deemu yookiin ammoo faayoon ajjeesaa osoo isii Yusuf hin ajjeefne faayoo ajjeesaa yookiin ammoo osoo isin nan ajjeefne faayoo ajjeesaa jii deemu jechuudha akkuma tu obboleettii nama hin taatu
Amma huccuu ta'e fuularraa ol qabattee hin ukkaamamaa xiyyeettu tan agartee fuularraa ol qabattee akka hin deemne jechuudha. Sii galaan akkas jechuudha. Daawwattota kan inshaallah rabbi haalaaf suufi du'aayii godhaati. Waan isin jedhu qabu daa'imman harkatti raftee jirti jechuudha. Halas anamaniin deemaate. Dirqama taate jechuudha. Daawwattota kan maaliif yoo ta'e dirqama taate ani jechuudha sidaarraa fuudhu kun akkuma argitan ulee naa kana jechuudha mana akhimaati ulee tanaan dhufe jechuudha. Isin mana akhimaati amma naa fide jechuudha. Guyyaa kana guutuu asii wal lolaa hin deema hin deemtu mana akhimaatti illee wal lolaa hin deema hin deemtu aduun halkan ho'itu guyyaa kana hin deemtu jeeri dirqama amma aduun halkan ho'itu halkan ta'anii jiranii dirqama deemtee bakka ittoo san dheeyite jechuudha. Bishaan quraanaa kana Suleeman Faatti yookaan yoo Yusuf Arkuu baatte dirqama jechuudha. Yoo gaara san keessa halkan kanaan bakki ittoo isaan jiran wallaaltee dirqama nama takkatti hannoo qabda. Sii galaami saniifuu inshaallah jabaadhu yallaa siin gaggeessaa deema. Hayya akkasii taatee dhagee kabajamtoota daawwattoota kiyya. Deem karraan gassi baasa. Akkuma agartanii karra maal na gabbaasta akkuma agartan kanaa dhugaadha. Ani Yusuf jibbeetii miti kaniin akkatti lafa nallaa ture waan na tursiise hunda isinitti himeetiin jiraachuudha. Saniifuu kunno du'aayinaaf godhaa bahee alaan jiraachuudha imalarraan jira. Imala gaarii siif haa ta'u nagee alatti siif haa geessu jira. Daa'ima akkamittiin disabdalla. Raftee birri montu yoo. Laa adii daawwatti dadhabee. Yaa bora korra geessani rakkorra geessani. Ilmoo tana hin deemin Yusuf yoo baafte. Yoo Yusuf baafte ilmoo tana hin deemin dina rakkorra geessa garaan guyyaa. Faayidaanis ni jirti isaan hundi ni jirani. Onneen tiitu dhaabbattee siin jira. Onneen sin dhaabbatiniiti. Yaa bootaa. Dhageessifi nima. Yalla Ani amma ni hin deema. Rabbi si halaafisu halkan kanaan. Makiinaa kontiraataa anummaan siin fuudhu. Laa ati ol deebi deemi. Aboo deemnaa siin fuudha yaa budaa mataa ati maali hafuuta Abdallaa akkana jirta ammaa isaa miila kamiin dura fiida. Yallaa deema ol seeni deemi. Yallaa deema rabbi si Yalla deema ol seeni. daawwattoota keenya du'aa godha inshaallah. Akkasii kun kabajamtoota daawwattoota kiyya Abdallaa illee firraa ol qajeelcha jechuudha an inshaallah humaan ta'u du'aa naaf godhaadha arraan tana wallaahi yookiin faayoo ajjeesu yookiin faayoo na ajjeesun yookiin anaatu waa lama murteeffatee waa lama tarshatee deemu jira jechuudha waa lameen keessaa takkan dhabu inshaallah wanni lameen naafi faayoo keessa nama tokkotu addunyaa tanarra jiraata saniifuu hangaan achi dhaqutti du'aa naaf godhaadha daawwattoota kiyyaa kunoo deemeetiin jiraachuudha inshaallah du'aa naaf godhaadhaan isin jaa waa hundaafuu du'aa teessaniin na bira jiraata akkas jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya kunnooni agartanii gidaara jala as dhufeetiin jiraachuudha hulaan kunoo bakkuma tana na dura jirti saniifuu du'aa naaf godhaadha kunoo amma deemuu fi hulaa bahurtiin jira hulaarraan jira jechuudha deemee arraan tana waan takkaaniin gala inshaallah yoo rabbi jedhee amma ilmoo tana sofattichi deeffadheetiin akkasitti deemee jechuudha ilmooti Allah bishaan na jalaa bu'e asii bishaan atillee mee siin fudhadhee si bakka takka si kaayyadha inshaallah arraan tana Yusuf lubbuu isaanii hin dhaqqaba yoo rabbi jedhe waan takkan ta'u Yusufi bishaan kiyyallee fudhadhee jechuudha as jala kanatti as keessa haadheetiin deemaa jechuudha amma hangan karaa deemu garuu akkanumatti hin qabadha akkuma nama bishaan dhuguudha bitateetti saniifuu du'aayi nuuf godhaadhaan isiniin jaa kabajamtoota daawwattoota kiyya du'aayin teessaniin na bira dhaabbadhaadhaa faayoo dhiisiiti firsanumaa fi feesal firraa sagaadhe garuu rabbiinaa fi isaanillee kadhannatti fidin yoo dhufanillee har'a bakka akka godheetiin deemaa isaanitti illee niin godhaa firraa hin gaggabsaa akkasittiin firraa dhabamsiisa jechuudha daawwattoota kiyya du'aayi teessaniin na cinaa dhaabbadhaa isin.